Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam jirtan, baga jiraattan. TV'n Hamilton, YouTube'n TV Hamilton kan yeroo dheeraadhaaf sagantaa da'awaa akkasuma namoota hedduu irratti afeeruudhaan sagantaa bashannansiisaa, sagantaa babbareedoo, sagantaa mimmiidhagaa gara YouTubaatiin gara sooshaal miidiyaa hundumaanuu dabarsaa ture. Yeroo gabaabaa keessatti garuu YouTube'n sabskiraabii 60,000 ol qabu akkasuma sagantaan baay'een kan irra jiru haaktee jira. Yeroo ammaan tanaa keessatti ammoo hamma sagantaan san martinuu deebi'utti bifa haaraan YouTube haaraan banamee jira. YouTube haaraa kanarratti akkuma duraanii sanatti jechuudha bifa sanirra caaluun sagantaan babbareedaan darbaa jira. Keessaafuu ji'a Ramadaanaatiin wal qabate sagantaan baay'een qophaa'ee jira. Sagantaa kana ammoo kan argatuu dandeessanii gara YouTube haaraa banameen. YouTube'n haaraan ammoo akkuma linkii isaa amma isin heenyee jirru kana linkii kanarraan seenuu dandeessanii sagantaan darbe kan duraan darbelleen tahee hin deebi'a sunis ammallee sagantaan haaraan bifa haaraadhaan gaggeeffamaa jira. Bifa dargaggoota kan hirmaachisu, aalimoota kan hirmaachisu, akkasuma nama amantii islaamaa qabu mara kan hirmaachisu jechuudha. Bifa haaraadhaan kan baname kana hundi keessanuu warri viidiyoon kun argitanii jirtan sabskiraayib gootanii 60,000 duraan ture san caalatti dabarsinee akka guddatu akka goonu isiniin jenna. Hamilton TV'n hamilee ummata hundaati. Jajjabeessa jajjabaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.